Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Attam jirtu hordoftoota keenya. Qophii keenya kanaan waldaa duuka bootaa wiirtuu sulultaa irratti xiyyeeffannaa nu waliin tura. Akkaataa caaseffama waldaa duuka bootaatiin wiirtuleen garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaatti gurmaa'uun tokkummaan tajaajiluu fi tajaajilamuu danda'u. Akkaataa kanaan wiirtuun sulultaa kan hundaa'e waggaa 2 dura ture. Onkololeessa 21 bara 2014 hundeeffama isaa waggaa 2ffaa kan waldaa immoo waggaa 10ffaa sirna baay'ee miidhagaa ta'een kabajatee ooleera. Qophiiwwan garaagaraa saganticha irratti kan dhiyaatan yoo ta'u, marii paanaalii qophaa'een yaada ka'umsaa keessummootaaf kan dhiyeessan walitti qabaa wiirtuu sulultaa kan ta'an obbo Damee Guutaati. Miseensota haaraa fi keessummoota saganticha irratti argamaniif hubannoo akka ta'uuf hundeeffamuu waldaa duuka bootaaf sababa kan ta'ee fi ergama waldichaa marii paanaalii kanaan ibsaniiru. Waldaan kun dhaabbachuudhaaf inni sababa ta'e ergama duuka bu'ummaa sana qabachuudha jechuudha. Inni lammaffaan hanqina tajaajila hafuuraa afaan Oromootiin dhabamu. Kitaabolee hafuuraa afaan Oromootiin dhabamuu isaanii. Hanqina tajaajiltoota afaan Oromootiin kennan dhabamuu isaa. Hanqina yaa'iiwwan hafuuraa afaan Oromootiin kennaman dhabamuun isaa as keessatti ibsama jechuudha. Sababa hanqina tajaajila hafuuraa afaan Oromootiin jiru irraa kan ka'e waldaan kun akka dhaabbatu sababa isa biraati jechuudha. Inni sadaffaan rakkinoota manneen kiristaanaa Oromiyaa keessatti jiran. Kanas akkamittiin ibsina? Tokko irrachuu amantootaa fi cufamaa jiraachuu manneen amantaati. Kan biraa rakkina bulchiinsaa wal qabatee rakkoowwan tokko jiraachuusaa irraan kan ka'e kunis akka sababaatti walitti qabamuun waldaa kanaa ta'ee jechuudha. Inni afuraffaan kallattii tajaajila firii gaarii buusuuti. Tajaajila firii gaarii buusuu yeroo jennu eenyummaa seenaa saafuu hawaasaa giddu galeessa godhanii baratanii irratti hojjechuu irratti kan of keessaa qabu ta'a jechuudha gabaabumatti. Waldaan duuka bootaa wiirtuun sulultaa akka wiirtuutti erga hundaa'ee as dameewwan isa jala jiran faana wal ta'uun hojiiwwan hojjechaa ture hirmaattotaaf dhiyaateera. Tokkoffaa irratti koorsii kennuudhaan koorsii yookiin barumsa mana amantaa keenyaa beekaman mata duree ja'an kan qodaman ji'a ja'aaf kan ture leenjisni yookiin barsiisni irraa isaanis dubbii amantaa sirna uumamaa icciitii utubaa amantaa 5 dubbii Kiristoos dubbii fayyinaa fi dubbii hafuura qulqulluuti. Faarfannaa sirna kiristaanaa eeggate afaan Oromootiin qo'achiisaa turre. Guyyaa ayyaana waggaa kabajuudhaan yeroo taaboonni bahu teessoo ulfinaa isaa irraa bahu amantoota eebbisuuf manneen amantaa irra deemuudhaan uffata faarfannootaa uffachuudhaan karaa faaruutiin barumsa kennaa tajaajilaa turuusaa waldaan keenya turuusaa siniirsa jechuudha. Kan biraa imala gochuudha. Imala gochuu keessatti imalli bakka lamatti qooduu dandeenya. Akka keenyatti imala gabaabaa fi imala dheeraadha. Akka waldaa keenyatti imala hafuura gabaabaa gooneerra. Imala kanas kan goone garamitti deemsa miilaan gara mana kiristaanaa gamoo isaa ijaaramaa jiru fi qormaata marfamee jiru mana kiristaanaa Tulluu Saayila Qulqulluu Mikaa'el mana bichuu argamu uummata hirmaachisuudhaan qopheessuudhaan galii ijaarsa gamoo sanaaf ta'u qarshii hedduu akka walitti qabamu ta'eera jechuudha. Waldichi dhuunfaa isaatiin uummata kakaasuu fi miira itti horuudhaan irra darbee qarshii walitti qabuudhaan illee gumaacha gara 11,000 olii godheera jechuudha. Kan biraa yaa'ii hafuuraa qopheessuudha. Yaa'ii hafuuraa guddaa guyyaa 3 turu akka wiirtuu keenyaatti qopheessinee ture. Bara kana dameewwan lama horachuudhaan damee gorfoo fi damee dubar banachuu dandeenye irrachaadha. Akkasumas koree dameewwan 3 jechuun caancoo gorfoo fi dubar waliin sagantaa marii waliin qabannee gochaa turre jechuudha. Karoora hojii bara dhufu hojjechuuf karoorfatanis akkasiin hirmaattotaaf dhiyeessaniiru obbo Dameen. Koorsii marsaa duraa daa'immanii fi warra dargaggeessota yookiin giddu galeessawwan kanaaf dabalataanis ni kennina. Yaa'ii hafuuraa waggaatti yeroo 2 ni qopheessina inni karoorfanneerra. Uffata faarfattoota daa'immanii
addatti immoo isaaniif ni hojjisiisne jennee kanas karoorfanneerra. Imala afuuraa lama isaanis imala gabaabaa fi imala dhiiraa tokko ni malla jennee karoorfanneerra jechaadha. Kan biraa mana kiristaanaa baadiyyaa keessa jiran yookiin baadiyyaatti argaman kan deeggarsa barbaadan irratti ni hojjenna. Deeggarsi nuti kennisus barsiisaa wangeelaa, faarfataa, faaruu wachiisu, iddoo humna namaa fi maallaqa barbaachisu kan duraanii caalaa cimsinetti humna jennee karoorfanneerra. Miseensa haaraas yoo xiqqaate miseensa 100 horachuudhaaf karoorfanneerra bara kanatti jechuudha. Bakka itti walgeenyu nu barbaachisa waan ta'eef iddoo mijataa nu barbaachisa waan ta'eef kanaaf akka waldaatti mana amantaa kanarraati iddoo itti waajjira ijaarrachuu dandeenyu waan nu eeyyamaniif iddoo sanarratti waajjira xiqqoo ishee ijaarrachuudhaaf karoorfanneerra jechuudha. Kiristaanonni saganticha irratti argamanis marii paanaalii dhiyaate kanarratti yaada isaanii gumaachuun hirmaataniiru. Maaliif irratti hojjechuun otoo danda'amu nama dhibba tokko qofa karoorfatanii kana caala karoorfachuu wajjin yoo ta'e illee fageessinee karoorfannee yoo hanqannee barattaa nutti humna malee nama dhibba tokko jennee kaanee himan beeku. Maaltu immoo liimiteeshinii maal qaba? Nama dhibba tokko akka karoorfannuu godhe maal qaba jechuudha. Kana caala yoo karoorsine kan jedhu yaada kaasuu barbaada. Inni lammaffaa hanqinoota baay'eetu ka'e sirriidha akka jalqabaatti hanqinoonni keessoos kan olaas jiru hanqinni maallaqaas jira hanqinni namaas jira kana guuttachuudha garuu rakkoo baay'ee nutti himtaniirtan kallattii garuu nutti himta anama furmaanni jira jedhee yaada maaliif rakkoolee ta'asan liisti goone miseensa keenyas dabalannee nama abbootii qabeenyaa magaalaa keessa jiraniyyuu otoo deemnee gaafanne rakkina maallaqaa waa furuu dandeenyu natti fakkaata. Amnis warri nuti fanjaa yoo nuti deemnes immoo gaheen keenya amma hojjaa nu kankoota hojjechuudha itti deemudha akka caalaa yoo itti deemnes waan guddaa hojjechuu dandeenya hanqinni maallaqaa karaa sanaan furamuu danda'a tokko ta'ee lammaffaa warroota irra dhufne kuni akkanumatti deemna yookiin waa tokko ta'u lafa godhan gosii dhaabbataallee wanni waan maqaa huyyuu amma lafa godhe rakkoo tokko hiikuu danda'a jedhee ta'e waamamnee dhufne amma hoo deemne achumaanaaf namoo deebiin dhufuun qabnu sagantaan kun akka cimu amma kakaanee amma keessa geeffamu duras fedhii qabu. Garuu maal jenna hawaasa kanaaf warri miseensa ta'e sagantaatti hin dhufu qabaa warri kaaniif illee waa tokko lafa gochuun barbaachisaa kan jedhu suni barbaachisaadha. Lammaffaa akkuma jedhan damee isa sadaffaana jechuu barbaadu babal'ifachuutu shaggaadha amma dubartoota akka deemtan amma waan gaarii miti. Asinis immoo Mikaa'el akka mana fiichoo akka dhaqxan gaariidha. Naannoo sanitti obiraachisuma kooriin lafa jiru sun hojii naannoo sana jiru qindeessuu irratti hammam hojjechaa jira hordofii akkamitti jira cheek baalaansii gochuu irratti walitti hidhannis barbaachisaadha. Kophaa keessanis deemtanii magaalaa hunda ga'uun hin danda'amu biraanchi irratti waan jiru sirriitti hojjechuu irratti cimaa nus isin duuba irra jechuufi. Haalli isin amma itti deemaa jirtan haala baay'ee gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani sagantaa kana keessa yookaan immoo isin keessa seenee tajaajiluu hin eegalle. Garuu har'aa kaasee ammaa kaasee tajaajila kana keessa seenee tajaajiluudhaaf fedhiin qaba. Ani barbaadee odoon taane waaqayyoo filatee na waame jechuudha. Ilmi namaa hin karoorsaa waaqayyoon immoo galmaan namaa ga'a jechuudha. Inni guddaan immoo akkuma mana keessa abbootiiwwanii fi warreen obbolaan keenya kaasan. Yeroo dargaggummaa keetii waaqayyoo uumaa kee yaadadhuudha waan ta'eef iyyuu akka yaadannuun jedhaan yaadni keessan baay'ee gaariidha baay'ee namatti tolaa fuulduratti illee nama qabuufitti nama harkisuudha waan ta'eef iyyuu itti ulfaasin jedha galatooma. Wiirtuu sulultaa kana wiirtulee biroo irraa wanni adda taasisu caaseffama isaa keessatti kutaa daa'immanii akka kutaa tokkotti hundeessuun daa'imman egeree mana kiristaanaa fi egeree waldichaa tahan ammumarraa kaasee seeraa fi sirna mana kiristaanaa beekanii akka guddataniif barsiisaa jiraachuu isaati. Daa'imman kun guyyaa kabaja hundeeffama waggaa lammaffaa wiirtuu isaanii kanas hirmaattota fuulduratti faaruudhaan waaqayyoon galateeffataniiru. Wiirtuleen kaanis muuxannoo wiirtuu sulultaa kana fudhachuudhaan isaanis daa'imman borkaayyoo waldaa kanaa itti fufsiisan ammumarraa kaasee akka itti guddisan gamanumaan dhaamsa keenya dabarsina.
Wiirtuun kun miseensota isaa leenjii duukaa bu'ummaa fudhachaa turanis gaafuma kana eebbisiisuun waraqaa ragaa laatee fi gara tajaajilaatti bobbaaseera. Fiqiree Fayyee ijoollee hunda keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan qabxii 99 fiduudhaanii tokkoffaa kan baay'isanidha jechuudha. Ijoollota keenya keessa. Birrii Girmaa 96 shamarran keessaa tokkoffaa dhiirota keessaa immoo sadaffaa baateetti Birrii Girmaa. Safartuu birrii. Eebbifamtoonni kunis koorsii fudhachaa turanii fi hubannoo leenjicharraa argatan nutti himu. Gosa 6 fudhannee isaanis barumsa amantaa, seera uumamaa, icciitii utubaa 5, dubbii fayyinaa, dubbii Kiristoosii fi dubbii Hafuura Qulqulluuti. Akka gaariitti jaalalaan deddeebinee akka tajaajiluuf kaka'umsa guddaa kan nuuf godheedha. Innis maal hisaabni isaa kan jedhuu fi duraan sababa afaanitiin waa'ee amantaa keenyaa keessa gadi buunee hubannoo gahaa hin qabnu ture. Waa'ee amantaa keenyas baranneerra, waaqa keenyas beekneerra akka gaariitti tajaajiluufis ta'e tajaajilamuudhaaf leenjiin kun kan hubannoo gahaa nuuf kennu ta'uu isaati. Dubbii Kiristoos, dubbii fayyinaa, dubbii Hafuura Qulqulluu, Hafuura Qulqulluu maal akkasee Kiristoos immoo dhalatee hanga fannifamuutti maal akka raawwate akkasumas immoo Hafuurri Qulqulluun eenyurraa akka ba'e dubbii fayyinaa maal akka ta'e afaan keenya waan baranneef loqoda keenya waan baranneef hubannee jirra jechuudha. Hubannoo arganne kanaanis hanga baadiyyaatti imaluun kiristaanota baadiyyaa jiran barsiisuun karoora keenyaa jedhu leenjifamtoonni eebbifaman kun. Wangeela jechuun buddeen jireenyaati, buddeen bara baraati. Kanaaf buddeen kana immoo nammeen hin argatiin yookiin immoo lammiilee beelaa jiraniif laachuudhaaf kaayyoon isaa isa guddaadha jechuudha. Laachitiifis jira, laachuudhaafis immoo kana caalaa itti adeemaa jira jechuudha. Kaayyoo biraatiif kan ol geessan an jedhan jiran. Nu kaayyoo biraatiif miti, kaayyoon keenya fayyuu fi fayyuu qofaadha. Uummanni keenya lammiin keenya afaan beekuun akka baratee galuudha. Kanaaf kaayyoon keenya gara fuulduraa lammiin baranne afaan isaatiin baratee akka galu, waaqayyoo isaa laphee qulqulluun akka waaqessu, akkasumas immoo bakka adda addaatti deemnee jechuudha. Kennaan garagarii Hafuurri Qulqulluu tokko akkuma jedhe macaafni qulqulluun kennaa tokko kennaa barsiisuu qabaachuu danda'a, kennaa faaruu qo'achiisuu, kennaa kabaroo, kennaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kennaa adda addaatiin baadiyyaadhaa hanga magaalaatti, magaalaadhaa hanga baadiyyaatti barsiisuudhaaf kaayyoo keenya barsiisaa jirra, gocha kanas raawwachaa jirra, qabsuurri keenya guddaadha jechuudha. Akkuma warreen duraan nu leenjisaa turanii nutis iddoo isaanii buunee leenjisuudhaan, leenjii kanaan baasuudhaan, wangeela babal'isuudhaan, tajaajila kana baadiyyaa keessatti babal'isuudha jechuudha kaayyoon karoora keenyas. Miseensonni kutaa faaruu wiirtuu kanaas faaruu yeedaloo yaareed afaan Oromoon waltajjicha irratti dhiyeessaniiru. Dameelee wiirtuun sulultaa of jalaa qabu keessaa tokko damee caancooti. Itti gaafatamaa damee caancoo kan ta'e dargaggoo Gazzamii Baayisaa qophiilee wiirtuun isaanii sagantaa kana irratti dhiyeesse kanarraa muuxannoo dameen isaanii fudhate dubbata. Keessattuu guyyaa irraa qophii asirratti qophaa'e kanaan akkuma beekamu duraan faarsan yaareedii akka afaan Oromootiin qophoofne jechuudha. Har'a kun immoo galtee nu ta'eetoo kana jabaannee waan hundaayyuu gisa irratti hojjenne namoonni ni deebi'a waan ta'eef miseensa keenya kanaan booda hanga kumaatti irree lakkaa'aman ni horanna jennee yaadaa jirra jechuudha. Miseensonni wiirtuu sulultaa kun tajaajilli wiirtuu isaanii keessatti argachaa jiran amantaa isaaniitti akka jabaatanii dhaabbataniif kan isaan gargaare ta'uu dhugaa bahu. Wiirtuu keenya keessatti tajaajilli nuti argachaa jirru barumsa wangeelaa hafuura kan Ortodoksii Tawaahidoo guutummaa isaa nuuf kennamaatii jira. Isaan alatti immoo gaheen nuti qabnu barumsicha nuuf darbe san haala gaariidhaan baranneetoo namoota gara fuulduraatti deemaniif irree dabarsuudha. Kutaa faarfannaa tirree, kutaa wangeela tirree hin jira jechuudha guutummaa isaatti barumsa kan barachaa jiru. Hariiroo isaan barattoota dilbataa waliin qaban illee wiirtulee kaaniif fakkeenyummaa ta'uu kan danda'udha. Hariiroon nuti barattoota dilbataa wajjin qabnu tokkummaadhaan taanee waliin tajaajilaa kan jirrudha. Gaa nuti waldaa duukaa bu'ootaa walitti kan qabamne isaan immoo jajjabeessatee kan jirrudha jechuudha barattoota dilbataa. Akkasuma misooma irratti illee gara fuulduraatti gahee guddaa taphanna jenneetii kan yaadatii jirrudha jechuudha. Sagantaa kana irratti abboonni mana kiristaanaa argamuun hirmaattota sagantichaa wangeela barsiisaniiru. Waldicha daran akka jajjabeessanii fi akka babal'isaniifis gorsa abbummaa laataniiru.
Waan baay'ee keessa dabarre, waan baay'ee keessa ceene. Tanarsaa ta'an, anarsaa kaffalan abboolii baay'ee jiru. Duratti akkuma yaadannoo isaanii taasifame an akka abbaa keenya barsiisaa Pheexroos. Yaa ta'u malee aarsanis kaffalamu kaayyoon kun itti fufa. Eeyyameenyas galateeffadhaa itti fufa. Ni guddata boolii baay'ee qabna. Qommaan akkasatti hin dhagamne akka shakkine eenyu kun wajjin jira? Waaqayyo nu wajjin jira. Namni waaqa qabate, namni rabbi qabate, namni uumaa isaa qabate kaayyoo isaa galmaan hin ga'a jechuudha. Dhuguma uggaasni argu wanni guddaan natti dhagahame ani gahee koo hin baane. Dhuguma guddaas hin galateeffadha. Hirmaannaa guddaa gootanii gahee guddaa baatan obbolaan keenya abbooliin keenya. Dhugaa aarsaa guddaa kaffaltanii kaayoo gara sagantaa kanarraa sadarkaa kanarraa nan geechan maqaa waaqayyootiin guddaa sin galateeffadha. Dhugaa sin jedha walitti qaqqabe waan akkuma qulqullichi Daawit dubbate jechuudha. Yeentaa wikii tawalloo dhaqii daqiiqa. Bakka abboolii keetii daa'imman yookaan ijoolleen si dhalataniiru jedhee akkuma dubbate san idaanuu magumaan jiraanne jechuudha. Waaqayyo sin kakaasee sinirra bulee afuuraan qulqulluutiin guutamtanii hundumti keessan aarsaa guddaa kaffaltanii kanarraan ga'uun keessaniin dhuguma sinin jedha akka koree mana amantaatis jechuudha. Gammachuun guddaa waan nutti dhaga'ameef kanuma sinin ibsuuf yaadaan dhaabbadhe jechuudha. Waaqayyoon galatoomee haa ta'u. Jabaadhaa cimaa tokkummaan nu hedduu jiraachuu qaba. Waaqayyo nu wajjin jira. Ganaa hojii guddaa hojjannaa. Hundumti keenya gahee keenya ba'uu qabna jechuudha. Humni waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Barumsa keessan akka dhumaatti itti fufaadha. Mana amantaa cimaa dhaabbadhaadha. Warri miseensa hin ta'in har'aan booda hundi keessanuu miseensa. Tokkoffaa miseensa mana amantaati. Miseensi mana amantaa immoo miseensa waldaa taatanii itti fuftu. Waan hunda keenya wajjin biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Kabaja ayyaana hundeeffamaa kana irratti yaadannoon abbaa keenya wareegamaa luba Pheexroos Tasfaayee Aagaafis taasifameera. Dhumarrattis dhaamsa miseensonni wiirtuu kanaa dabarsaniin qophii keenya ayyaana hundeeffama wiirtuu sulultaa waggaa lammaffaa irratti qopheeffanne xumurra. Uummata naannoo magaalaa sulultaa jiranii fi naannoo ishee jiran akkasumas immoo manneen amantaa naannoo kana jiran hundumtuu waldicha kana sirriitti miseensummaadhaan itti hirmaatanii muuxannoo waldaa keessa akkasumas immoo leenjiiwwan garaagaraa fi wantoota gama waldaatiin dhiyeeffachuu danda'an irraa fudhatanii hanqinoota fi rakkoowwan waldaa keessa jiran furuudhaaf humna isaanii qabaniin hunduma isaanii hirmaatanii gara waldaa keenyatti dhufanii wajjin akka tajaajilu. Waa'ee waldaa duuka bootaa warreen hin beekne warreen quban qabne immoo waldaan duuka bootaa kinoo akkana waan gaariirra jira fayyinaaf malee wanta biraatti miti aan dhaabbate utubaan isaa dhaabbin isaa dubbii fayyinaa fi fayyinaaf qofa. Kanaaf hundi keessanuu akka gara waldaa kanaa dhuftanii akka barattan